qarshiin teelee irraa liqeeffannu akkamitti ilaalama akka shari'aatitti jedha jechuun gaama. Teeleen qarshiin liqeessu. Akkasitti yaadamuun hedduun. Teeleen qarshimti namaa kennuu hin jiru. Wanni isaan kennan eertaayim kennan yookaan kaardii kennan. Kaardii birri dhibbaan bitamu manatti sii erga. Saniin booda immoo birri 500 naa kaffaltaa siin jedha. Kuni tajaajila saniin waan inni sii kenna saniif kaffaltii ofii sirraa gaafate malee birrii si liqeessee birrii sanirratti waan biraa dabalee hin gaafanne. Birriin teeleedhaa kiisa kan keessa seena hin jiru. Kanaafuu kun liqiitti hin lakkaawwamu. Kuni gurgurtaa duubeetti lakkaawwama. Gurgurtaa duubeetti haa ta'ullee immoo tajaajila wahii sii kenni qaba. Waa sii baatee manatti dhufe. Ati otoo birrii 100 kaardii san bituu barbaadde manaa deemtee bakka suuqiin jiru yookaan immoo biiroon teelee jiru deemuu qabda turte. Karaa san sii gabaabse. Ati hin deeminiiti anas sii fidaa siin jedhe. Waan an sii fidu kanaaf ammoo birrii 5 yookaan birrii 10 itti naa dabalta siin jedhe. Kun khidmaa saniin si gaafate. Kanaafuu haraamummaan qabu jechuudha. Riba illee miti. Birri illee sii liqeessine inni.